Kana jechuu qabnu yaadni keessi baay'ee yaada dhaggeeffatamuu qabudha. Uummanni achirratti argamus yaada bilchaataa kaasaadha dhugaadha. Duraan dursee kan hin jedhu sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsaa jedhani. Tokko kan jechuu barbaadu nutuu wal nyaannu ormi maal nu godhaadha gaafiin tokko kana. Nuyi wal nyaannu ormi immoo maal nu godhaadha. Amma maanni hojii manaa nuu kennani. Hojii manaa jedhe nutti kennanii nuyi wal cabsuu, wal nyaachuun, wal burtukeessinee, wal cabsinee jarri immoo karaa tolfatanii karaa kamiin nu qabatan, karaa kamiin aangoo harkaa fudhannaadha. Uummanni keenya hin barree. Nu wal nyaanna malee diina nutti dhufaaru waan nutti qophaa'amaaru hin beeknu. Tokko addaggeen nu keessa jira akka teettu guddifachaa kan nu keessatti guddatee nu fakkaatee aadaa keenya, afaan keenya, saba keenya ta'ee nus bulchaaru uummatas ta'ee jiraataaru jira. Jara kana rakkisaa ta'e amma Mustafa. Maaliif nuti walii keenya Oromoon gara laafessaa guddifachaa guddifatee qabaa. Dhufnaan lafa kennee fi itti kutee fuusisee itti ijaaree maaltu wajjin jiraata. Garuu gaafa afaan keenya baree saba keenyaan afaan keenyaan guddatee nu keessatti ijaaramee kee deebi'eemmoo nu nyaata nu qorqa. Kuni qulqullummaa saba keenyaa dhabuudhaan Oromoon tokkummaa dhabde. Nuti Oromoo reenna malee nuti Oromoo qabsaa'aa Oromoo miti. Dhugaan sitti maan. Hin beeknaa namni Oromoo qabsaa'u sa'aatiin maa kanaa tokko ta'a tokkummaa dhabne amma tokkummaa qabaachuun immoo nuti tokkummaa kan dhabnee fi warroota nu keessatti guddatanii nu ta'anii nuuf qabsaaran kanatu jaruma kana Oromoon adda baafachuu wallaale. Eenyu biyya fayyadaara, eenyu biyya miidhaara, eenyu biyya fayyadaara, eenyu feesbuukii irratti hordofaa. Namni sa'aatiin maa kana biyya fayyadu Oromoo keessatti gabbu'ee biyya keessa taa'ee dhufee qabsaa'udha. Tokko akka mootummaa dhaabbilee tokko yookiin dirjitii tokko hoo qabaatee biyya isaatii waa gochuudha. Waa gadhaabuudha isaatiin teknooloojiin akkasi. Afaaniin waa guddin maanni jarri kun hin bitamanii akka teettu warri bitaman kunii wal ficcisanii wal nyaachisanii waan niyyatan waan barbaadan sana argachuudha. Okay. Kanammoo maal gochuu qabna nu tokkoomuu qabna. Oromoon isa biyya isaa ijaaraa mootummaa isaa duukaa dhaabbatee warra nutti ijaaramaaraan kana gaachana tahee tokko ta'ee dhaabbachuu. Gaafa Oromoon tokko ta'ee dhaabbate eenyu nu jigsuu danda'u tabba jechuudha. Tulluudha. Tulluu yoo cunqursite ofumaa cunqursitee dadhabdee dhiiste malee jigsuu hin dandeessu. Nuti akka tulluu ta'uudhaaf tokko ta'uu qabna. Nummoo akka tokko hin taane immoo nu keessatti ijaaranii jiran. Mootummaa dhugaa dhaabbatee ilaaluu mootummaan sirriidha. Maaliif hin beeka waan gochuu qabu. Mootummaa jechuun mootummaadha. Maaliif hadhaa soomalee keessaa waan nutti argamee nu godhaaru jira. Shaneeffaannoon beekamanii jiranii. Kana duukaa yoo fiffiigaa dhagee akka teettu dubbii teettu baay'ee dubbii ija qabu dubbatte maaliif mootummaa sabaaf sallammii nyaatu mootummaa sabaaf sallammii walqixxeetiin ilaalle mootummaa mootummoota ollaa jiraachuu hin dandeenye jedhanii bor immoo yaada biraatiin mootummaa kana kuffisa kan godhamuuf deemamuudha. An akka yaada kootitti inni ormaa nuti kan tokko ta'uu qabnuuf warra sa'aatiin maa kana biyyaaf hojjetaaru warra biyya kootii jedhe duukaa dhaabbachuu qabna. Warra nu keessa taa'ee nuuf wal nyaachisu keessaa harka fudhachuu qabnan jedha. Yaadni kan keessa sirriidha. Galatoomii haaluma kanaatti nuuf fi yaadni kan kee fudhatamaa qaba. Inni dhaggeeffatamu dhaggeeffata giddumaan liqimsa. Guyyaa Rabbi jedhu guyyaa isaa garruuftu jira. Galatoomii. Fayyaatee ana waan jazakallahu khairan maashaallah yaada bareedaa bilchaataa ulfaadha galatooma wallahi namoonni akkanatti yaada akkanaa qaban nuti Oromoon bara namoota ni qabnaa hayyuu ni qabnaa beekumsallee ni qabnaa waliin galinaa baarsoo ni qabna na fakkaate wal hubannee yaadota akkanaa kana as qofa warratti illee dubbatina waan isin dhaammadhu ammallee hiriyyaa keessan laal akkitti biyya ijaarani nama tokkotu yaada kaasaa lama sadii jedhaa deemani namni gadiin mana keessaa gadi ijaara bara mana isaa ijoollee jaartii isaatiif ijoollee isaa akkasiin obboleewwan isaa haadha
isiinis gara warraati sadarkaas ijaara biyya akka ijaaran beektu biyya akkasii ijaarama fagoo deemanii kabira waa godhuun yoo akkana maaltuuf dhufaa ni hubata namni keenya waa hubata amma warri nu diigu kun akkasitti wal ijaaran namoota barbaadanii nama sanyii isaanii Oromoon ilma torba qabdi jaha gartee ilma gudeedaa ilma haadaa ilma mixii ilma boojuu gartanii diqaalaa gandan nu dhalatu jahan kunniin haga feete waan feete godhiif numatu bar ganda keessatti ni beekna amma ijoollee ganda keessatti yoo guddisa ta'e yoo inni diqaalaa ta'e diqaalaa jennee adabsina haadha gaafatamaa diqaalaa naan jedhanii osoo kanatti too bara gaaf kaan haati illee dubartiin tun balaa balaa hattaa qaban ifan of fulchaa osoo abbaa manaa waliin jirtu durka aadaan durii kennaa badaa ture amma rabbiin waan danuu sirreesse ammatu otoo haasa'ee kutuun ta'e niitoorkii jara kana godhatanii bar eeyyen keessa guddate kanayyii afaan godhatani inni uummanni keenya muumaa kana wallaalaa isii miilee bakkina sa'aatii maa kana sa'aatii qaroominni guddate kana keessa maal of wallaalaa kana jara kana Oromoo kana tokkoomsuu irratti hojii cimaa hojjedha maaliif hubachiisuu qabna uummata keenya isa si jibbus isa si deeggarus fudhachiisuun isin warra aktiivistoota hojii manaati isinii ta'uu qaba maaliif warra nu jibbe duukaa yoo jibbine hubachiisuu qabna inni kun orma keenyaa miti adda bahiin gahee keessanii warri miidiyaa irratti aktiivistoonni warri haasa'uu dandeessan kana uummata bal'aadhaaf yaada kana sirriitti waluma hawwatu mee wal keessa deebi'ee Oromoon kun mee ollaa fi irraa jalqabee caasaa gandaa hamma gaara jiru mee tokkummaa isaa jabeessume mee wala qabu isin kaan callaamti bar isin kaan ilaa bar anawar gaafa sanaa namni qubatutti qabuu hin danda'u. Isi madaqaadha anawar beektii wanni jiru wanni godhaa jiru bar godhaa turre ila bakkuma jirruyyuu wanni kun yeroo dheeraa godhaa turre amma Oromoon aadaa kalee qabduttuu bar abbaa torba laakkaatti yoo dhufan Oromoon naannoo hunda waan kana gubbaa walii gala ka'een nuti yoo linjaa ka'ee baluu ibaluuti haga haadhaa nama garii yoo shakkan lal abbaa gaafataniiti haati warra kam amma warroonni iddoo yoo ati gaafatte abbaa sadi bira achiin taru iddoo yoo ati gaafatte as caala mana qoratta siin jedha Oromoo wanni abbaa torba kalee keettee bar isa kan adda baafachuufi namoonni adda agartee mootummaa kana duulan kun akka nuti wanni sun hin dhufneefi maaliif Oromoo yoo gartee sirna gadaa kana deeffattee ka deemtu taate boru gad dhuftee akkasi dhuftee ni saaxilamnaa hanqisuu qabna kutuu qabnaa deemanii jechuudha aadaa bareedduu qabna bara maal kun shari'aa islaamatti illee warri islaamaa beekaa walii gala wanni rabbiin gosa uumeef akka nuti wal beeknuufi yoo nama jeefne rakkoon nu gale gumaa walirraa kafallu doola awwaallu yakka dalawartee ittiin fixatan sun ilma ebaluuti jedhanii kana sirna gadaa namni gadhaqee ilaale waa hedduu keessa dhufa akkasii sa'aatiin deemee jira ulfaadhu gara otoo mi'ana waan biyya Oromiyaa yeroo duun natti jaala kiyya naa gabaabsiis siif kenneeti inshallah walitti dachaan yeroo biraa koottaa namni hundinuu qeeteen kaa qulqulleessinu haa hubachiifnu hawaasa keenya waa hedduu dalaguu dandeenya numaaf gaarii ilmaan teennaa biyya gaarii qulqulluu kan namni gandaan amantiin kutaa waliin qoonni haga xiqqoo tana bara yoo ceene amma nu hanqisaa jiran malee bar yaadni amma biyyattii deemaa jirtu bareeda namuu walii galee hin hafu ati Amaaraa Tigree Guraagee Walaayittaa kam hafuu qaba yoo kanaan lafa dhiinne garuu dhan kana dhiifama naa godhaa takkatti osoo biyya hin kennin Ameerikaatti ammaan ilmaan ti'a jirti achi yoo tidhatte namni kaama biyyattas nama achi wal nyaachisu kuni nama rabbi addunyaa irratti uume biyya san keessa amantiin namni hordofu guutuun biyya san keessatti namni tokko amantii waliin dhabu gosaa waliin dhabu wal danda'e waliin jiraata jechuudha asii garuu as deebi'an Oromoo Amaaraa fi Tigree ati balu jedhee wal nyaata maaliif namu amantii isaa qabateeti namu gartee aadaa isaa waan barbaade Ameerikaa keessatti amma namu koominiitiidhaan aadaa isaa waan hunda gaggeeffata ka barbaade gartee waan barbaade qalatee diidabbaye kanaaf biyyi teennallee Oromoon ummata guddaa sabni xiqqaaduun boonde kan silaa yoon badan namni gariin bar yoo inni akkanaa dhufe Oromoon ni baddeedha lafti Oromoo fa'a lafti Oromoo eeyyet dachii tana wilii ilmi namaa kun wal keessa laaqamnee jiraan Amaarri Oromoo keessa Tigree nuun faranjiin alaa dhuftee aramtu biyya tana jiraachuu deema amma gartee wanni deemaa jiru sun maaliif teekni yerootu godha waan mara kalee uummanni keenya loon horsiisa qotee bulaa addan jiru qonni dhabamoo jira deemee maaliif lafti ijaaramee kuuwwan adda addaatiin qabame horsiisee bulaan kalee gartee zallaan jedhan gammoojjii keessatti hafee gammoojjii keessatti loonii olii gaggodaanuu hafuu jira maaliif qonnaa wanni marti deemaa jira gartee misoomni dhaqqabee namni lafarra guddatee manni akka lafarra ijaaramu olii dhorgamu deema ofii ol malee kanaaf namni adda magaalaa galle magaalaa Finfinnee waatti dhufte adda laaqama ol keessa namni hin jirre hin jiru magaalaa teenya xiqqoo akkasii gabbu'aa jira kanaaf akkasii jaala kiyya qaalii biyya Oromiyaadhaa hireen teetii gartee itti fufii leenca kiyya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولغافة ندوق تنيمي بقى ولتني بلتني روغري ما السلامة سينوغا فتامي دي وان كان دور أبتشي ورباتين جيجرني. بقى جراتني isini gababsa jalqaba jala ubulesiki ya Umar Hussein kana waan inni jedhe dagaa ture bareeda haa ta'u garuu wanni anaa fi hundi keenya yaaduu qabnu daangaa Oromoo mootummaa eeynaare warrootuma itti gaafatamoo kana eegaa ture Oromoon achi fageessinee deebinee haalaallu duubatti gaafa anaaf si beeynullee bulchitootuma eegaa ture daangaa ofii eeggachuudhaaf qawwee mootummaa gaafataa ture ilaa waan asaafnee walitti dubbannu inni kun kan lammataa Abiyyi itti himee jira jalqabumaayyuu har'a ganna 3 moo ganna 4 dura afaan siyaasaatiin himee ture koottaa hidhadhaa koottaa poolisa seenaa koottaa ittisa raayyaa biyyaa seenaa afaan Oromooti yoo kagalu taate nama agasirra wanni itti namaa himan hin jiru rakkoon kanaafi warri daangaa irraa akkuma jaalli kiyya jedhe wal tuttuqaa waa tuttuquudha waa kaasuudhaaf wal tuttuqee waa kaasuu kanaafi namni dhogguu qabu anaafsitu achitti daangaa sanirra jabaatee badeesi jechuun ni qaba akkuma dur muka jalatti hidhatee muka jala bulee jedhe san mootummaa qofaa eeguu osoo hin ta'in dhiisuma kana shanee waa balleessuu dhuftu faannoo ijaaramtee fakkeenyaaf Baaleen shanee naquu dadhabanii jaalli kiyyan beekaa odaatti qabamtee dhabamsiisanii haada isiillee muranii warra agaafratti hidhame anaafsillee ni beekna oduu qabna warra harkisee hojii keessa harkisee fidee dhabamtee socho'uu dadhabdee jennaan warra uummanni adda baafachuu hin dandeenye Baalee keessa geessan faannoo achiin jeequu barbaadan nu karaa kana amma guddoo qunnamuu jirra hin milkaa'an isaanis kan biroo akkuma jenne waan neetworkiin isaanii waa jeequudha malee amma abdii fixatanii jiran dhugaa rabbii dubbachuudha biyyuma jeequudha Gibsi irratti kanatti hirkatanii maal irratti hirkatanii biyyuma jeequ malee abdii muratanii jiran amma biyya jeequun kun akka isaan hin baafne ni beekani haa ta'u ammoo chaansii biroon qaban chaansii isaan qaban namootuma waliin tuquu kan biyya Suudiitti kan Yemenitti kan gartee Arsii fi Harargee jedhanii Walloo fi Maalii jedhan akkuma namni wal jeequ ilmummaan namaa kun wal jeequ godhuu barbaadan abdii fixatanii jiranii kan biroo ka jaalli kiyya tuqee amantiidhaan wal tuysisuu barbaadan dhugaadha akka malee wanni isaan amma itti power silaa godhachuu barbaadan Arsii diidaa kana keessa amantii hedduutu ture charchii hedduutu ijaaramaa ture gaaraa dakatti ijaaramaa ture ni beeyna kana wanni warra kana godhaa jirullee nama kana amantii akkuma reef jettee waliin tuquu barbaadaniiti akka waan kana addaan hin baafanne jarri kenna kan waliin bobba'aa turre jaalli kiyya Mustafaan hin beeka namoonni biroollee hin beeka eegenni Oromoo jedhe maaliif qorattanuun jechaa turan waan kana irraa wal dhabaa turre ni beekani Badrii ni beeyta Harar keessa gaaf tokko Baaleetti nu dhufee gurra keessa namaa dhiqaa Badrii ilaalee kun maan dhiqamne jiru qaama keetii misiin jedha ijoollee xiqqoo tanarraa dhiqaa ture isii Badrii waan gaafatu laga kamirra qubataa turte jedhan nama kan adda baafachuudhaaf bira dabre laga himimee gaara himi bakka boota keetti akaakayoon keessa qubataa turan jarri keenya kun waan kana nu didaa turan gaafa sanillee ar'aa miti jaran ganna 40 ganna 30 dura eega inni Oromoo jedhe maa qorataa ooltaa siin jedha warra achi keessaan nu diigaa turan Oromoon silaa akkitti lagaan maqaan gandaan wal qoratee bakka tanatti akkan deebine waan kana nurra dalagaa turan ar'as kanumatu deemaa jira mootummaan kun ammoo amma qaroodha mootummaa Itoophiyaan maantunu akkatti uumamtee eenyu akka isii uume sochoosaa ture asin duras dubbadhee ture akka ortodoksiin isii uume
ortodoksii malee akka mootummaan socho'uu hin dandeenye warri godhaa turan ni beeka. Kana nama qarutu gadi bahee jira amma. Kanaafuu galatoomaadha akkuma obbolees mee nam tokko irratti hin dhiifnu. Nama gabbaraa turre namarraa gara biyyaa haa deebinu. Aanaa qabna, ahlii qabna, hidda keenyatu achi jira. Yoo biyyi sun nagaha taate aanaa ahliin keenna jiraachuu danda'a. Akkasitti haa yaannu. Gurbaa tokkotu saahiba kiyya amma Naayiroobii jira waan naan jedhe. Oromoon bulchaa jirra isin hin jenne warra dabuub kana ammallee Naayiroobii qaba nama taa jira achi jira ammallee. Oromoon bulchaa jira isin hin jenne yoo diddanii akkuma kalee amaarren hin jedhe san taanaa haadhatiyya kafuudhe anaaf abbaa kiyyaan sabaaf sablammoota wallahi kana akka hin dhimne hubadhaa. Ammoo nutillee san jalatti hin deebinu. Namni badullee isiniin kawaa balleessullee kawayiin badanillee isiniin nam jedhe asumarratti. So akkasitti haa beeynu nu hundi biyyaaf haa dhaabannu bakkuma jirru. Yoo biyyaaf dhaabanne biyyee teennas irra dhaabachuu dandeenya. Karaa kanuman isiniin jedhaa galatoomaa horaa bulaa bakkuma jaal Mustafaa qofaa eeguu miti bakka jiruun ollaa kenna haa qorannu bilbilee mee maaltu jira maaltu socho'u jira. Ulamaa'ii qabna, hayyoota qabna, we have wise ummata hedduu waa xiinxallu qabna. Ummata ijaan walirraa beeku qabna. Yoo mirga dhahe maaliif akka dhahe bitaa yoo maaliif akka nu akkasitti guddan. Warroota akkanaa jira nama tokko callatti hin dhiifnu maaltu deemaa jira. Bakka hunda seennee haa qorannu isiniin jechuuf nama gabbaru haa dhiifnu. Abiyyi jallatee jennaan biraa deebi'an. Yoo dhugaa wallahi jallinna isarratti argee jennaan biraa deebi'a. Warra isa waliin dalaguyyuu waqqasutti jira. Abbaan dhaloonni biyya takkaa biyya sana haa bulchuu jechuu jirran. Yaada moofaa qofaa miti warra garteetiin ani haarawa jedhee abdeetuuf godhuu barbaadu. Akkaataa amantiin diiguu barbaadu. Sabaaf sablammoota waliin dha'uu diiguu barbaadu kun cufti ni hafa. Kanaaf walii haa obsinu galatoomaa horaa bulaa nu hundi bakka jirrutti irratti haa hirmaannu. Nama gabbaruu haa dhiifnu. Haqa qofarraa haa dhaabannu.